jalqabarratti hangafoota oduu. Qaamni kamiyyuu dirqama islaamummaa raawwachuu irraa nu dhorkus haa ta'u gufuu nutti ta'u. Gaafii keenya deebii yoo hin arganne hawaasa musliimaa mariisisuun tarkaanfii fudhanna majliisa Tigraayittuu dubbate. Ramaddiin hooggantoota yuunivarsiitii naannoo fi gandaan taasifamuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhame. Kirkira lafaa booda Affaaritti ibidda lafaa keessaa ol danfuu mul'ate jedhame. Gaanaan biyyoonni Afrikaa hundi viizaa malee akka seenan eeyyamte. Jamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Asumaan warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa. Akkasumas yaada keessan koomentii jalatti nuuf kaayaa. Amma bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceenaa. Qaamni kamiyyuu dirqama islaamummaa raawwachuu irraa nu dhorkus haa ta'u gufuu nutti ta'uu hin danda'u ulamaa'ii Itoophiyaa irraa dhagame. Dubartiin musliimaa kamiyyuu bakkaa fi haala kam keessattillee dirqama uffannaa islaamummaa eeguu qabdi. Musliimni bakka kamittiyyuu yoo ta'u yeroon salaataa itti geenyaan salaatuu fi dirqama qaba. Mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaatti yaa'iin ulamaa'ii Itoophiyaa salaataa fi hijaaba ilaalchisuudhaan fatwaa kenneera. Hojjettoonni musliimaa manneen hojii mootummaa fi maatii mootummaa keessaa qacaramanii hojjetan akkasumas dhaabbileen barnootaa olaanoo jechuunis yuunivarsiitii fi manneen barnootaa idilee garaagaraa keessaa kan baratanii fi hojjetan amantaa isaaniitiin dirqama kan isaan irratti taa'ee salaataa fi hijaaba waliin walqabatee rakkoon irraa deddeebiin isaan mudatu fatwaa akka itti kennamu mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaatti mana maree yaa'ii ulamaa'otaa damee fatwaatii fi dhiyaateera. Salaatni dirqama Rabbiin amantoota irratti taasisedha. Kan jedhe manni mareechaa musliimni kamiyyuu salaatni waqtii shananuu bakka inni isatti ga'etti bakka kamittiyyuu yoo ta'e salaatuuf dirqama qaba jedhe. Yaa'iin ulamaa'ii salaata Jum'aa waliin wal qabsiisee fatwaa kenneen dirqama amantaa waan ta'eef namni yeroon salaata Jum'aa itti ga'e gara masjiidaa deemee salaatuuf dirqama qaba jedhe. Dubartiin musliimaa kamiyyuu bakkaa fi haala kam keessattillee dirqama uffannaa islaamummaa eeguu qabdi kan jedhe ibsi fatwaa mana maree yaa'ii ulamaa'ota Itoophiyaa kun hawaasni musliimaa dirqamaa fi ibsituu amantaa isaa kabajuuf raawwachuun dirqama isaatii jedhe. Kanaafuu qaamni yookaan namni kamillee dirqama rabbii keenya ajaja rabbii keenyaa kana dhorkus haa ta'u gufachiisuu akka hin qabne ni hubachiisna jedhe. Itti dabaluun caasaalee mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa jala jiran martuu dhimma kana xiyyeeffannaa itti kennanii dammaqinaan hordofuu qabus jedhe. Kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti salaataa fi hijaaba waliin wal qabatee rakkoon hojjettoota waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa akkasumas manneen barnootaa keessa barattoota musliimaa irratti raawwatamu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuu gabaasaa jiraachuun keenya ni beekama. Yeroo ammas naannoo Tigraay magaalaa Aksoomitti barattoonni musliimaa sababa amantii isaaniitiif erga barnoota irra ari'amanii baatii lakkoofsiisanii jiraachuu isaa Ardii Miidiyaanis dabalee gabaasaa turuun ni yaadatama. Barattoonni kunneen mirgi amantaa isaanii sirna gaggeeffachuu, hijaaba uffachuu fi barachuu isaanii sarbamuu bira darbee qaamolee nageenyaa fi hooggantoota manneen barnootaatiin haleellaan irratti raawwatamuun maatii isaanii waliin hidhaa fi kan saaxilaman yoo ta'u hedduun miidhaa qaamaa fi xiinsammuutiif saaxilamanii kan jiran ta'ullee hanga ammaatti homaa fala argachuu hin dandeenye jedhame. Oduu itti aansinee qabanneen gaafiin keenya deebii yoo hin arganne hawaasa musliimaa mariisisuun tarkaanfii fudhannaa majliisa Tigraayittuu ibsa baase. Manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Tigraay dhimma barattoota musliimaa naannoo Tigraay magaalaa Aksoomitti hijaaba uffatanii akka hin baranne dhorkaman irratti gaafiin keenya guyyaa 3 keessa yoo hin deebine hawaasa musliimaa waliin mari'achuun tarkaanfii ni fudhanna jechuun hubachiise. Manni marichaa ibsa har'aa ammajii
2025 laateen ministeerri barnootaa federaalaa uffannaa barattoota musliimaa ilaalchisee seera baasee akka kabajamu gaafannaa jedhe. Majlisni naannichaa ibsa ejjennoo qabxii 11 baaseen dhorkiin hijaabaa kun mirga namoomaa lammiilee heera mootummaa akkasumas seerota ministeera barnootaa fi naannichaa kan cabse ta'uu eeruun naannicha rakkoo siyaasaa hamaa keessa osoo jiru rakkoo dabalataaf karaa kan saaqu akka ta'e ibseera. Barattoota musliimaa sababa waraanaan waggaa 3f barnoota irraa fagaatanii turan deeggaruun osoo barbaachisu sababa hijaaba eenyummaa isaanii calaqqisuu uffataniif qofa barnoota alaa gochuu seeraan alaadha jechuun qeeqe. Dhimmi hijaabaa kun dhimma falmii fi garaagarummaa uumuu hin qabne ta'uu kan ibse manni marichi barfachuu isaan dura hatattamaan murtii argachuu akka qabu ibse. Hooggantoonni manneen barnootaa qajeelfama ministeera barnootaatiin alaa hijaabaa fi barnoota dhorkuudhaan barattoota musliimaa irratti miidhaa dhuunfaa xiinsammuu fi dinagdee geessisan seeratti akka dhiyaatan gaafateera. Dhimmichi guyyoota 3 keessatti yoo hin hiikamne tarkaanfii nagaa qabeessa uummata keenya waliin mari'annee fudhannu ni beeksifna jedhe. Manni maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ibsa roobii darbee baaseen dhimma barattoota musliimaa sababa hijaabaa uffachuu isaaniitiin ji'a tokko oliif barnoota irraa dhorkaman ilaalchisee hanga ammaatti furmaanni laatamee tokkollee hin jiru jedhee ture. Manni marichi waajjiraaleen dhimma amantaa mootummaa naannoo fi federaalaa tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan waamicha dhiyeesseera. Namoota sarbama seeraa kanaaf itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qaba jechuun kutaan seeraa isaa dhimmicha hordofuu akka itti fufuu ibseera. Kan gabaase Haaruun Miidiyaadha. Oduu itti aanuun ramaddiin hooggantoota yuunivarsiitii naannoo fi gandaan taasifamuu dhaabuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuun dhagame. Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa sirna ramaddii hooggantoonni yuunivarsiitii naannoo fi gandaan taasifamuu dhaabuuf tarkaanfiiwwan hedduun fudhatamaa jiraachuu beeksisan. Profeesar Biraanuun miseensota hawaasa yuunivarsiitii Gambeellaa waliin taasisaniin yuunivarsiitiiwwan dhaabbilee beekamsaa baruu fi barsiisuu idil addunyaa malee kanneen namoota ganda tokko fudhatanii keessummeessan miti jedhan. Hojimaanni kunis ergama bu'uura yuunivarsiitii waliin akka hin deemne ta'uu eeruun pirezidaantotni yuunivarsiitii haaraa ramadamanii fi jijjiiraman akka qajeelfamaatti ramaddiin kun bu'uura dandeettii fi dorgommii qofaan raawwatamaa akka jiru mirkaneessaniiru. Bu'uura isaa mudatee irraa bilisa baasuu jijjiirama hooggansaa taasifamee booda hojiiwwan abdachiisaa hojjetamaa akka jiran ibsaniiru. Profeesar Biraanuun Naggaan yuunivarsiitiiwwan dhaabbilee barnootaa fi qorannoo irraa fudhatamuu ta'uu akka qaban cimsanii dubbataniiru. Kan gabaase Addis Standard. Oduu gara biraan kirkira lafaa booda Affaaritti ibiddi lafa keessaa ol danfuu mul'ate. Taateen kun naannoo Affaar ganda Sagantoo jedhamutti mul'ate. Kirkira lafaa tibbana irra deddeebii mudachaa jiru hordofee naannoo Affaaritti ibiddi lafa keessaa ol danfuu jiraataan BBC'n dubbisee himan. Hurki lafa keessaa abidda tuufuu kun kan mudate godina Gabii Raasuu Aanaa Daluusaa ganda Sagantoo jedhamtuttidha. Baatii muraasa darbee gara Farantaallee fi naannoo Affaaritti kirkira lafaa irra deddeebii mudatu Finfinnettis dhagahamaa yaaddoo uumeera. Haa ta'u malee hanga yoonaa qabeenya irratti yoo ta'e malee lubbuun irratti miidhaan qaqqabsiisee yoo jiraate wanti gabaafame hin jiru. Hojii gaggeessaas ganda Sagantoo obbo Sultaan Kaamil BBC'tti akka himanitti abiddi lafa keessaa ol danfuu fi aaraa qabu kun kamisa galgala sa'aatii 11 irraa eegalee kaleessa naannoo sa'aatii 11tti jalqabee kan danfuu kun aaraa ibidda qabuu fi ol ka'iinsa guddaa qabu. Fagoorraa mul'ata sagalee guddaadhaan gara samiitti ol danfaa jira. Jimaata ganama naannoo sa'aatii 4 ammoo danfii kan biraa haaraan jalqabee jira jedhan. Taateen mudatee kun baay'inni isaa hangam akka ta'e BBC'n adda baafachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee jiraattonni yaadda'an qe'ee irraa buqqa'aa jiraachuu namni BBC'n dubbisee himaniiru.
ammaan dura gandichatti kirkira lafaa hordofee bishaan danfaan lafa keessaa ol bahuun ciisaa ture. Jiraattonni yeroos BBC'n dubbisee akka kaleessaa lafti kirkiree ganama bakka sagaleen dhagahamaa ture yoo imalan lafa baqaqee keessa bishaan danfaan yoo burquu argan. Jiraattonni kunniin lafa bishaan keessaa bahuu jala sagaleen akka dhagahamus ni himu. Hammi bishaan danfaa lafa keessaa bahuuf baqaqaan uumames dabalaa jira. Taateen yeroo ammaa mudate kun abidda lafa keessaa bahaa waan jiruuf jiraattota naannichaa irratti yaaddoo fi rifaatoo guddaa akka uumes himan. Abiddatu lafa keessaa bahaa jira. Fageenyarraan suuraa kaasee itti siquun hin danda'amu. Bakki waan kun mudate bakka hawaasni jiraatu uummanni amma rifatu guddaadhaan bakkicha gadhiisanii deemaa jiru jedhan. Jimaata darbirraa kaasee kirkira lafaa cimatu naannichatti mudataa jiraachuu fi kanarraa kan ka'e yaaddoo keessa galuu dubbatu. Halkan edaa rafnee hin bulle bakka sana aara cimaa bahaa irraan viidiyoo waraabe. Aara gurraacha wayita balfii gubbaan fakkaatu baasa. Sagalee dhageessisus ni qaba. Aarri isaa ol dheerata jedhan. Hawaasni naannichaa bakka bu'uuraalee misoomaa akka fayyaa fa'aa argaturraa bakka kana dhiisanii amma baqataniiru. Hanga ammaattis namootni 600 ta'an bakkicha gadhiisanii ba'us himan. Hojii gaggeessaan gandichaa kun kan gabaase BBCdha. Oduu xumuraaf qabanneen Gaanaan biyyoonni Afrikaa hundi viizaa malee akka seenan eeyyamte. Lammiileen biyyoota Afrikaa hundi viizaa malee Gaanaa daawwachuu akka danda'an pirezidaantiin biyyattii yeroon aangoo isaanii xumuramaa jiru Nana Akufo-Addo ibsan. Dureen Gaanaa kun karoora kana ji'a darbee keessa labsan. Jimaata kaleessaa erga biyyattiif dabarsanii keessatti ammoo karoorri kun jalqaba bara haaraa irraa akka hojiirra oolu ibsan. Biyyoonni Afrikaa viizaa malee wal keessa deemuu akka danda'an gochoonni waggootaaf fedhii gameeyyii duudhaa Afrikaa beeksisuuf qabsaa'aa turanii ture. Hariiroo diinagdee fi hawaasummaa cimsaa jedhamee amanama. Afrikaa keessaa Gaanaan wayita tarkaanfii kana labsitu biyya 5ffaadha. Kanaan dura imala viizaa malee biyyoota Afrikaa kaaniif kan eeyyaman Rwaandaa, Seychelles, Gambiyaa fi Beeniin turan. Biyyoonni Afrikaa viizaa malee Gaanaa daawwachuu akka danda'an wayita mirkaneessuu itti aanaan boonaa jalqaba bara kanarraa kaasee hojiirra oolaa jedhan Akufo-Addo turtii waggaa 8 booda aangotti nagaa dhaamuu isaanii dura haasawa paarlaamaa biyyattiif taasisan keessatti karoora isaanii kanaan boonuu seera baastotatti himan. Qondaalli Gaanaa kun karoora daldala African Continental Free Trade Area jedhamuuf dhimma barbaachisaadha. Daldalli addunyaa akka guddatuufis gumaachaa jedhan. Biyyoota Afrikaa biyyoota biraaf viizaa bilisaa godhan keessa bara darbee Gaanaan 5ffaarra jirti. Duraanuu viizaa malee akka seenaniif biyyoota 26f eeyyamtee jirti. Yoo kana Gaanaan biyyoonni Afrikaa akkasumas daayisporaan Afrikaa daawwannaaf akka ishee filatan gochuuf guddoo hojjetaa jirti. Bara 2019 Akufo-Addo Year of Return jechuun sagantaa tokko labsanii turan. Sagantaan kun namoonni hundeessanii Afrikaa ta'e deebi'anii biyya isaanii keessatti hojii investimentii akka hojjetan jajjabeessa. Pirezidaantichi haasawa biyyattiif taasisaniin yeroo turtii aangoo isaanii marsaa lamaan darban irratti xiyyeeffataniiru. Bara bulchiinsa isaanii rakkoo diinagdee lammiilee nagaa haaraa hiraarsaa turee fi xiyyeeffannaan akka hin kennamne komiin ka'aa ture. Pirezidaanticha garuu guddinni diinagdee sababa COVID gadi bu'ee ture iddoo isaa duriitti deebi'eera jedhan. Kanaafuu biyya toora guddinaa irra jirtu dhaloota itti aanu dhaalchisuu himan. Kan gabaase BBC.